Hidhatamaadha mudhiinko qabatamaadha diinko amanamaadha michuunko hidhatamaadha mudhiinko qabatamaadha diinko amanamaadha michuunko karrakoo maattu tufa abdiinko jiraata itti fufa 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 karrakoo maattu tufa abdiinko jiraata itti fufa. Oduu gammachiisaa magaalaa Shaashmanneef naannoo suuf konferensii afuuraa guddaan magaalaa Shaashmanneetti sadaasa tokkoof lama bara 2011 sanbata duraa fi dilbata guyyaa guutuu Divine TV'dhaan isiniif qophaa'ee jira. Tajaajiltoonni Paaster Waaqtolaa Caalaa, Hojjetaa Wangeelaa Gammachuu Biraasaa, Faarfataa Qajeelaa Waggaa akkasumas tajaajiltoonni biroon irratti ni argamu. Konferensii kana irratti wangeelli mootummaa Waaqayyoo ni lallaba. Yeroo raajii addaa ni qaban. Namoonni hedduun hidhaa seexanaarraa ni hiikamu. Dhukkubsatootaaf ni kadhatamu. Faarfannaadhaan Waaqayyoo ni waaqeffata. Teessoon ganda duwwaa 10 galma giddu gala oolmaa dargaggu akka hin hafneef hundumti keessan kabajaan affeeramtanii irraa hin hafinaa. Onkoloolessa 30 yookaan guyyaa itti seensa sagantaa keenya mata duree hammana eebbiftutti gassindhisu jedhu hoteela Faasil lakkoofsa tokkotti waaree booda sa'a 10 hanga galgala sa'a 2tti hojjettoota dhuunfaaf hojjettoota mootummaaf daldaltootaaf waan kadhatamuuf hirmaattu eebba sagantichaa ta'an affeerraa keenya. አስደሳች ዜና ለሻሸመኔ ከተማና አካባቢዋ በሙሉ ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በሻሸመኔ ከተማ በፋሲል ሆቴል ቁጥር 1 ጥቅምት 30 ከ10 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ካልባረከኝ ያለቀ በሚል ርዕስ ለግል ሰራተኞች፣ ለመንግስት ሰራተኞች፣ ለነጋዴዎች ልዩ የጸሎት ጊዜ ይኖረናል። ህዳር 1 እና 2 2011 ቅዳሜና እሁድ ሙሉ ቀን ቀበሌ 010 ወጣቶች ማዕከል አዳራሽ በዲቫይን ቲቪ የተዘጋጀ አገልጋዮች ፓስተር ዋቅቶላ ጫላ፣ ወንጌላዊ ገመቹ ብራሳ፣ ዘማሪ ቀጀላ ወጋ እንዲሁም ሌሎች አገልጋዮች ይገኙበታል። በዚህ ኮንፈረንስ ወንጌል ይሰበካል። ልዩ የትንቢታዊ ጊዜ ይኖራል። ብዙ ሰዎች ከሰይጣን እስራትና ከበሽታ ነፃ ይወጣሉ። ኑ የበረከቱ ተካፋይ ሁኑ።